Guyyaan kun anaaf guyyaa dhumaati. Ishee gorsuun dhagaarratti bishaan gannaqudha. Dhuguma ta'uu noolu. Waan akkasii qoosaadhaaf hin maxxansitu. Mucayyoo bilbila ishee hojjechaa hin jiru. Ariifannee mana ishee deemnee waan ishiin taate haa hubannu. Intalli kun immoo maxxansa akkamii dhoobdi? Eenyu isheen? Leensaadhuma intala maraatu kan. Maal jettee maxxansite? Doorsisa wayii fakkaatan irraa immoo biyyi lafaa nagee jechaa jirti. Maal taatee akkas jechuu dandeessire? Rakkoo wayii ishee mudatinna? Rakkoo maalitu ishee mudata kana maraattu? Amaluma ishee barattu ishee dhiisuu dide malee. Hawaasa miidiyaarra jiru kana shororkeessuu barbaaddi natti fakkaata. Natti hin fakkaatu. Maal kana dura maxxansa akkasii dhoobdee beekti? Hin beektu garuu qoosaan ishii daangaan qabu jedheeni. Afachuu maaf hin gorsitan isheen hiriyaa keessan miti? Maal jennee gorsina? Gochi kee sirrii miti waan akkasiin godhini hawaasni si balaaleffataa jettaniiti kaa? Isheen gorsa dhageessi moo? Ishee gorsuun dhagaarratti bishaan gannaqudha. Kana dura gorsitee si dhaga'uu didde moo? Lakki kanaan dura gorsee hin beeku. Garuu gaafa yaadu waan gorsa namaa dhageessu natti fakkaata. Ilaa waan tokko otoo hin argin mammuun cubbuudha. Dhiisi yoo dandeessetti dhiyaadhu gorsi. Gochi ishii sirrii akka hin taane itti himi malee har'a nama ishee beeku taate nama isheen beekne wajjin quba ittiin qabin tole. Ishee gorsuurra riyyummaa ishee yoo natti hafee'u. Akkam jirtu hordofte tokko jaallatamoo ani nagaa kooti. Har'a waan tokkoon isinitti mul'uuf. Innis maal dheemnaa jettanii guyyaan kun anaaf guyyaa dhumaati. Umuriin amma har'aa jiraadhe kana keessatti rakkinas, bal'inas, gammachuus gad waan hundumaa arge. Isa amma har'aatti na jiraachiseef uumaa koof galanna ta'u jecha jireenya koo asirratti dhaabuun barbaada. Beekisa ta'uun beekin kan isin gaddisee hundumaa dhiifama naa godha. Isiniin jaalladha. Nagaatti. Giiftii bilbilli kee iyyaa jira. Eenyu bilbilee? Kennaa. Maal godhe jedhamoo? Hello Giifti. Oo kennaa. Akkam jirta Giifti? Nagaa kooti galata waaqaa. Akkamati? Anis nagaa kooti galata uumaa. Afachumee waan si gaafadha jedheeni. Maalidha inni? Ani kanan jedhu viidiyoo leensaa maxxansite tokko agarteetta? Lakki barreeffama malee viidiyoo nagarre. Viidiyoos maxxansite moo? Eeyyeen. Maal jettee? Seen ilaali meemmuma kana. Tole nan ilaala. Maal siin jechaa jira? Leensaan viidiyoo wayii maxxansitee seen ilaali naan jechaa jira. Viidiyoo akkamii? Anoo maalan beekaa? Afachumee? Guyyaan kun anaaf guyyaa dhumaati. Dhuguma ta'uu noolu. Waan akkasii qoosaadhaaf hin maxxansitu. Anas qoosaadhaaf natti fakkaatu. Mee bilbila ishii irratti bilbili. Tole. In hojjetaa? Bilbilli ishee cufaadha. Ka'eemma gara mana isheetti deemnee waan jiru adda baasu. Tole. Afachuu bilbilli ishii hin hojjetu. Kanaaf maal gochuun qaba? Afachuu Giiftii dhumatti deebisee bilbiluun qaba. Oo kenna. Mucayyoo bilbilli ishee hojjechaa hin jiru. Ariifannee mana ishee deemnee waan ishiin taate haa hubannu. Tole kunoo nutis manaa ba'aa jirra. Tole ariifadhaa. Anis baheen jira. Dafiqaa Giiftiin deemna. Maal ta'e? Hin banamu? Hin banamu? Hin banamu keessaan cufameera natti fakkaata. Maal goonaree bilbilli ishee sin hojjetu? Cabsinii maaf hin seenu? Kunis yaada gaariidha. Cabsinii asii hin dhumaarree? Maal eegduree? Leensu kun ta'uu qabu gonkumaa. Maal yaa Waaqayyo wanti fokkisaan akkasii? Wayyo Leensu koo, garraamii koo, tokkittii koo, maaltu si argatee Leensu koo? Wayyo! Obsi, imimmaan kee du'aa ishiin kaasu. Tarii otoo jireenyatti ishee gorsiteetta ta'e, gorsi kee du'a ishee oolchuu danda'a ture. Jireenya hanga barbaadee ulfaateyyuu duuti filannoo ishii ta'uu hin qabu ture. Yaa Leensaa. Hello dhala koo. Oo harmee akkam nagaa keetii?
nagaa koodha. Takkamuufi hojiinoo maal keessa jirta ree? Hojiin hoomaan jedhu bareedaadha. Akkam isin maatiin hundi nagaadha miti? Baga jala bultii ayyaana geessan. Ayyaanni maal fakkaata? Qophiin ayyaana akkami? Leel dhalagoo baga walumaan nu ga'e. Akkam reetiin dhuftu moo dhalakoo? Harmee waan an dhufu miti garuu dhufuun ayyaara. Yoon dhufu baadhees waan ayyaanaa isiniifan erga. Tole gaa dhalakoo akkuma si tole godhe sin dhiphisu. Waan ayyaanaa kan jette immoo sin eegaka. Tole harmeeko siin erga. Amma eessee fida maaltu na amanee naaf liqeessa. Yoo hojii ta'es hojii irraa ari'ame maal abbaa koon godha. Heeloo Abdii, nagaa keetii? Eeyyeen nagaa kooti. Waa tokko si dhiphisu? Qarshii xiqqoo naaf liqeessitaa? Harmee kootti fan waan ayyaana ittiin bitta jedheeni. Dhugaa? Hooma naaf hin argattuure? Tole. Heeloo Caalaa, akkam? Nagaa kooti Caalaa. Qarshii xiqqoo liqii naaf hin argattaa? Dhugaa? Hoomaa moo? Tole. Nagaa jirtaa lammeessa? Nagaa galata waaqaa. Akkamati? Anis nagaa kooti. Galata waaqaa. Tole akkas taanaan nagaan ture. Lammeessaa wayin si gaafadha jedheen. Maal na gaafatta ammoo? Qarshii yeroo darbe simbira hojjedhe san siifin kenne naan jettee haga irratti naan kennine. Qarshiidhuma amma kanaatiif inni ati dhaqaa gala daandiirra teessee ba'aa galana dhoowwitu maanni. Lammeessaa ani bara qarshii guyyaa guyyaan argadhuun jireenya koo geggeessa. Maal jechuudha? Siif xinnaa ta'u malee ana dhimma meeqaf na tajaajila qarshiin kun. Isaanis hin beeku. Ilaa amma waan isitti mujala sararee na dhaggeeffadhu. Lammaffaa daandiitti na eegdee qarshii koo naan hin jedhin. Maafin hin jedhu? Gatii dafqa kootiti. Hojjedhee simbiraa qaba malee isin kadhachaa hin jiru. Erga gatii dafqa keetii ta'e seeraan na gaafadhu. Seerri narraa hafuudha. Gatii dafqa kooti fudhachuuf immoo nama akka keetii kanatti seera hin yaamu. Sirumaa moo? Akkatti asirraa fudhu moo sittan agarsiisa. Sila mucaan kun maal jechuu barbaadeeti? Mucaan kun maal ta'eeti? Miirri isaa sirrii miti. Nagaa bultee? Nagaa galata waaqaa. Akkamaati? Anis nagaa kooti. Maarree maal taate? Miirri kee sirrii miti. Fageenyarraan si ilaalaa ture. Lakki hooman taane yaaduma. Har'a hojiin hin jiruree? Eeyyee hojiin hin jiru gidduu kana. Asumaan oola. Homaa miti. Hojiinis hin argame yeroo isaatti. Hin dhiphatin tole? Tole. Gaaffiin koo ittuu miira kee jeeqe miti dhiifama. Erga hojiinis hin jirre ayyaanni gahaa jira waan ta'eef. Hoodhu guyyaa san kana waan tokko tokko ittiin godhatta. Lakki hin barbaachisu dhugaa. Akka waan guddaatti hin ilaalin hoodhu kana. Yaa waaqa ko galata kee amma harmeef hin bilbila. Heeloo harmee lakkoofsa herreega baankii kee naa ergi ammuma dafii. Tole. Yooyyaa manaa baheen jira kunoo. Tole amman si qaqqaba. Tole. Yaa waaqa ani yooman akka hiriyoota kootii ofii koos gammadee harmee koos gammachiisee jiraadha. Yoomi laata guyyaan sun ati guyyoota kana keessan akkan darbu haamilee natti hori. Mogolee koo jabeessi abdiidhaan keessa koo guuti. Gurbaa maadidda? Siiniin jechaa jiraa? Maal jettanii? Si waaman jira miti hin dhageessu?
Na yaamtanii dhiifama nageenye kophee isiniif qulqulleessu? Lakki hookooti koo kana naamichi. Maal hojjechuudhaaf as teessa? Maali dhagaatiin akkasii? Tole dhiifama dursa nageenye fani isiniif hin qulqulleessa. Sanuun nageenye jedhaayi dawween kun. Amma kootu kophee koo naamichi. Tole asirra kaawwadhaa isiniif hin qulqulleessa. Dafii miicci baay'ee ariifachaan jira. Tole amma isiniif xumura. Sirriitti miicci immoo. Tole. Dhiifama al tokko dibata bitadhee dhufu? Maali kun dhamaan? Dibata fixeettaa sirumayyoo afaan guuttee? Daqiiqaa muraasa qofan eegaa baay'een turu. Mala abbaa keetiif hin seega. Nan ariifadha siin jechaan turre? Amma dheekkamsuu keessanitti daanga guradhaa. Maaliif naan loltu? Kun nama lolchiisu. Yoo ariifattan deemuu dandeessu malee na arrabsuun qabdan. Kan koo caalennaan abbaa kootti dabartan. Kun naamusa dhabuudha tolee? Siruma balleessaa kee hin fudhattu achi as deebinaaf laatta? Ka'ii deemnaan jettaa xiqqooma isheelleen salphattu? Eeyyee. Maaliif? Sintu salaan na fixachiise. Osoo isinis naamusan natti haasoftanii anis deebii akkasii isiniif laadha. Kanaafuu baay'ee isin ajaa'ibin waan facaafatte hammatte waan of hin goone namarraan eegin. Maal haasa'aa jirtaa? Ani eenyu akkan ta'e na beektaa garuu? Eeyyeen. Ani eenyu? Maqaa kee beekuu baadhus nama amala gadhee qabu ta'uu kee bareera. Ana jechuun abbaa qabeenya jabaa magaalaan kun qabdu jechuudha. Nama namni akka keetii kun itti haasoftu miti tole? Ofirra darbee hiyyeessa akka keetii kana meeqan jiraachisaa jira seet. Sigaa kanarra naasa'in. Maallaqa malee namummaa hin hiyyoomne anis. Kan koo hojiidha waan jijjiiramu kee garuu yaala barbaada. Sammuu tarsa'e maalan suphuu beektaa? Baay'uma haasofta. Osoo yeroo qabaatti na dhaggeeffatte miidhama kee kana dubbii arraba kootiin akka wallaanu beektaa? Amma kophee koo naaf hidhinan deema. Tole. Qarshii meeqa? Qarshii 30. Waanuma kamiifuu amala kee sirreessi arrabni xuraa'aan diina namatti bita tolee?